Mirgaani waan namni waa'ee seenaa uummata kana seenaa ituudha wallees ta'ii ragadas ta'ii darashis ta'ii waanuma fedhe laaluudhaaf heera gadas ta'ii waan hunda waa'ee bultum laaluudhaaf mirgaa keessa yoo seenne hubatumtu baay'ee nama rakkisa. Ana ofii kiyya koosiinja kitaaba barreesse yoo nama mirgaan ittiin seenin akkamiin isa rakkisa. Example salphaa fudhatu dandeessa. Afur dhugaa bulee shaniin darbaa bulee kan reefu jennu suni anaa fi siif dhaloota amma jiruuf mirgaadha afoola jennee bira dabarra. Ammoo afur dhugaa bulee shaniin darbaa buleen sun hiika guddaa qabdi. Afoola killa 8 heeree okolee 8 heeree haqaaraa 8 heeree haqaaraa 8 heeree jechuun haqaaraan kun amma namni akka jimatti fudhata. Haqaaraa yeroo sanii jimaa miti coqorsa mayraanii mayra qabatan kana jechaadha. Malee jimaa amma nan jootaan miti jechaadha. Haqaaraa 8 heeree killa 8 heeree okolee 8 heeree siinqee 8 heeree dhibaabii 8 heeree wanti jedhamu kuni soo amma asitti eela 8 heeree eela 8 jira gosti hunduu eela qabdi. Eela kana osoo mirgaan kun jiraatu maate mirgaan kun afoolan darbaa dhufu maate eelli kun kan eegitu addaan beekuu hin dandeessu. Gojjoo 8 heeree 8tu jira. Killa 8 heeree killa 8 jira. Korma 8 heeree korma 8 jira. Mirgaa jechuun nuuf afoolaa uummataaf ammootu heeraa seeraa weedduudha walliidha ragadaa darashidha jechuudha. Akkuma mirgaa kan amma Oromoo anniyaa bira hootinte dadisa walata amma yoo dadisa hin laalin akkaataa isaa dadisa qofaan waa'ee seenaa anniyaa waa'ee heeraa gadaa isaanii waa'ee mambultii isaanii hunda isaanii dadisa irraan barata. Kan ituudha mootuu mirgaa irraan barata. Mirgaan waan baay'ee murteessaadha. Addumatti kanuma silaa kitaaba tokko fuutee barreessuu danda'amudha. Ammalleetti jirama jechuudha. Mirgaani namni gaafa mirgaa kana nuti aficha ilaallee mirgna. Manguddoota warra heera beekaniif mirgaa jechuun dibeetidha falmiidha. Namni tokko asii mirgaadhaan waa dubbata. Inni mirgaadhaan waa dubbata. Fakkeenyaaf amma waan salphaa fudhatta. Kaleessa amma yeroo mirgatan osoo yoo dhaggeeffate ta'e wanni galamsu bulaa wanni habaroo naannayaa qaalluu malee maalidhaa jedha. Kana jechuun ituun konyaa gostituudha kurnan lafa carcatana konyaa adda addatti qoodattee kudhan qabdi. Amma konyaa jechuudha akkamitti amma aanaalee yookaan distriktii jennu kana akka ona jennu kana. Wanti hulloo naannayaa hulloo qal'aa naannayaa waayee malee maalidhaa jedha. Hulloo jechuun laga hulloo kana gosa waayeetu qubataa jechaadha. Qubsuma san himan. Wanti hardiim dabee naannayaa arroojii malee maalidhaa jedhu. Hulloo san arroojiitu qubataa. Kanaafuu mirgaa saniin bakka qubsumallee himu. Karaa biraatiin ammootu namni osoo keenyaan namni tokko asiin osoo mirgaa kana mirgsu namni tokko iddoon haasaa hin taane fide yookaan ammootu wacni biraa tokko ka'e waca biraa san dhaabuudhaaf akka amma nuti jennu kanatti callisaa usaa hin jedhamu. Mirgumaan dubbataa namni beekumsa mirgaa saniin beekee callisa. Waa'ee gootummaa waa'ee arjummaa waa'ee gartee akkamitti namni aadaa baduu fi aadaa sanatti deebi'uuf akkam godhamu akka qabu mirgaa keessan ibsu mirgaan sirna gadaa hawaasichaatiif aadaa hawaasichaatiif wanta baay'ee barbaachisaa fi murteessaadha jechuudha.